biyya rabaadeen kan maraan nusa kana dhaabnu yaamuloo filtuksiirra wallee michi gaafataraa keela kan hunda ta'a baasii michi tokko michi walawwalee kana walawwalee kunula kana hunda na eeggatala kana hunda baasanii miiccanii walawwalanii bifichi walawwalee deebisa kun akkuma laaltan masoddoma humni soddomni maqaan isii qalbiidha namaaf garuu akkatti nu finno anaaf nuyi fi rabbitu beeka wallahi imimmaan dhiifne dhiiga buunyatti kan nu fidaa jirru jechuudha ያልፋል የማልፍ ነገር የለም ግን እስከሚያልፍ ድረስ ያለፋል አልহামዱሊላህ ዋና ጤና ብቻ ጤና ይስጠን ብየራባዴም ነብየራባዴ ወላ ብየራባ بيميجمي ولا ميبفي ولا ميتري تربيرا كنولا والله بالله كنو هاركنا ركتنا رتجتيلا وانقولا لا كم نسدم نكسي بيرا لا اله الا الله محمد رسول الله هذا دكسون ساتي دمي يعني يكس جارتيكو انا كل يا بيرا يا كم نسدم ما سقولنا نقول كم نسدم ما تجرت garuu hojii isaa hin argine kun kana hunda laala kana hunda baasee ila filin tokko seeyuma fedha kun uffata fixinii waa bakka biraa waan meelee hojii biraati mana uffatichatti deebi'u alhamdulillah xeenaa bichaa istan Diddanii dhuftanii miti ogguun biyyi namaa kun gaarii miti biyyi namaa akka biyyarraa odeessanii miti hidha nama kutaa ijoollummaa nama fixaa jireenya nama balleessa dhukkubaan nama saaxilaa jireenyi biyya namaa kun baay'ee ulfaataadha taa'aa achuma isin wayyaa baradhaa maallaqa jidduu kanaan deemta sanittu biyyuma keenya sanii hojii banadhaa itti hojjadha jennee isin kadhannee dadhabne kan warra as keessa ilkee buqqisne. Nuti warra as keessa ilkee buqqisne akkas jennee isin kadhannee diddaniisi nu diddanii sitti tolee jennaan nu achi deettaami sitti tolee jennaan nu galuu diddeemti sitti tolee jennaan iyyuu nu bilbiluu diddeemti sitti tolee akkana taate akkas taate miti jettanii nu arrabsitanii dirqamsiiftanii nu dirqamsiiftanii dhuftanii haya eega dhuftanii hoo dalaga dhaawusaati akka gabaa akka mana dhaaman gabaan hin bituu jedhe uummanni keenya akka yeroo isin biyyateettanii dinisitti tole jettanii nu caffaraatti turasan hin taane dubbiin faallaa isin garagalee miti eeyyan nullee gaafa jalqaba nuunsan akkanuma faallaa nutti garagale hanguma suudiin takkaayyuu dubaayin takkaayyuu kuweetiin takkaayyuu biyya arabaa kun kanumaa jennee uf jibbine takka genne isin carraa qabdanii dhugaa isinitti hima warroonni dhiyeenya kana keessa dhuftan jechuudha jaarraa dhiyeenya baara dhiyeenya kana keessa dhuftan carraa qabdan nun yeroo san jechuudha yeroo duri ilkee keenya adiidhaan nun ilkee keenya gurraattiin galaa jirru kanatti silkii isin amma qabatanii viidiyoo waraabdan kanaayyuu hin beeknu aramnuu hin qabdu noo miti aramnuu hin qabdu silkii masanuu yoo qabaanne akkaataa itti fayyadamnu hin beeknu qaama isin viidiyoo waraabdanii poostii godhan kan nu akkaataa isaatuyyuu hin beeknu sin jedha habiibtiiti haya akkaat misal keessa itti qabatanii hin beeknu nookiyaa maayyuu hin beeknu dhugaa siifima nookiyaa matanaa warri biyya fayyadamee alatti warra dheessa jira oguusiin bilbilamtu habiibtiiti yaaya isin amma carraa argattanii akkana viidiyoo waraabdanii akkana firii taanii intarneeta fayyadamtanii sooshaal miidiyaa fayyadamaatiin jireenyi nu jibbisiisa jechuun dhaayibiidha qaanyiidha safuudha obsaa dalagaadha dhugaa isiniin jedha nu bara dhufne sanii jechuudha bara sanitti isiniin dhalanne yeroo sanitti moobaayilii hin jiru televiziyoona ilaalchisanii jireenyi isetti hadhaaya dalagaa nama wali argitu miti silkiidha wala agartee sooshaal miidiyaadha fayyadamuu dhiisi nama biyya kan keetti nama gurraacha yoo ergite akka bineensaa fi hoolaa takkaayyuu waan yaani akkas walirraa eegan jechuudha fooniidhaa fi iyyuu akka bashootitti yookiin bashoorreetti walirraa eegan jechuudha dhugaa isinii hima namaaf namaayyuu walirraa eega isiniin jechuu barbaadeeti nama gurraacha yoo argitu irraa si fageessite aramna akka ati nama sanii dhiyaatte hariiroo nama sanii adeemsi biyya sanii jireenya biyya sanii akka ati hin barretti wallaahi irraa si eegaa tura akkas irraa nu eegaa turan jechuudha
miti ijoollee biyya keenyaatiif dhimmoota fufungaa na fakkaatan kan illee kan funyaan qabu fufungaa namaan jedhama. Isaanumarraa nu eegaa turan jechuudha. Maaliidhaaf sarratanyaan yookiin hojjettoonni kun walis sixxeetiin hariiroo mana tokko kaan irraa fudhatti hariiroo walirraa fudhatti biyya barattiin nu gattee deemte jedha walirraa nu eegaa turan jechuudha. Haya isin ammoo carraa san hin qabdan alhamdulillah namaan isin ol argitan intarneeta fayyadamtan bilbila qabdan namaa wal dubbisuu dandeessan maatii wal dubbisuu dandeettan. Wanni isin rakkise tokko hin jiru dalagaa isin ulfaate malee jechuu barbaade. Isa dalagaa illee rabbi isin haa laaffisu. Rabbi isin haa gargaaru. Silaafuyyuu akka keessa jiruu fi ka biyya namaa jirti ebaliin kiyya kanin kiyya ebaluun dallee balu ilma ebalu biyya jiran jaamman akkaataatti jiraatan simaaf rabbi waliin beeka. Dhugaa rabbiin gola namaa keessa taa'uun ni ulfaata. Haa ta'u ammoo eega dhufanii ammoo obsanii waan dhufaniif san galmaan gahachuudha. Yoo galmaan illee hin genne hanga tokko bakka sochoosuudha. Waa itti sochootu wayii qabaachuudha. Habiibti tiyaayaa qarshii 30 makkana cillaaffattee fidduu kana dhiinni si tufamee fidduu kana isaan osoo ati asiitti gabbuuste qarshii 30 waan naagootii siin jedhaa barbee akka waa asii ati sarraafa yookiin baankii wayii asiisii cabuutetti. Habiibti akkasiin jedha jechuu barbaadee torri biyya. Yoo duuqatti 30 sanatti ergite 30 maan naagooti maal gooti biyya keenyatti surree lamaa yoo siin jijjiirtu takka shaamisa lamaa yoo siin takka fistaana yookiin tanuuraa yookiin gurrii lamaa yoo siin jijjiirtu siin jedhan. Habiibti tiyya dhukkuma nu dhukkubsannee isin jiraachisnee asiisiin geenne kan isin argine mee obsaasin. Akka garuu dhaamsa ijoollee keenyaatitti akka isin dhaamutti akka nu bannetti akka nu maraachanitti akka hin maraanneedha dhaamsi kee walumaa galattuu jiru. Akka nu miidhamne dirqama isin miidhamuu qabaattan. Nuti waa baay'ee miidhame xiinsamuudhaan miidhamne dhugaa rabbi umrii keenya ijoollummaa keenya mana namaatiif finne gola namaatiif finne kanaan miidhamne. Namni nu tuffata jechamni keenya akka bakka hin qabneetiin nu laalan jechuudha kanaan miidhamne habiibtiiti. Barnoota keenya gidduutti kunnee baraa deemne isa amma harki caalu harka warroota barnootaa fixeetiin hojii dhabee biyya namaa deemuudha harki caalu ijoollee amma garuu nu kutaa 7 kutaa 6 kutaa 5 gadhiifne biyya namaa deemne jechumaatii ofirraa jijjiiruudhaaf hadhallee asuma jirra jechuu barbaadeeti. Kanaaf isi eega dhuftanii waan dhuftaniif dirqama beekuun keessan maaliif akka dhuftan maaltu biyya isin baase dirqama nu waggaa 15-16 ta'eedhaaf obboleettiin kiyya waggaa 15 waggaa 16 taa'uu hin qabdu jechuudha. Wanna ani waggaa 15-16 keessa taa'ee jijjiiruu dadhabetti ati karooraaf kaayyuu qabaannaan waggaa 2 keessa jijjiirte biyya namaatti deebite anasi gattee jechuudha. Kana ta'uudhaaf ammoo kaayyuu qabaachuudha. Nama assalaamu alaykum jedhee akkaawuntii si erga hunda qeebaluu dhabuudhaan bakka feetta. Yookiin ammoo asiin jinniitii ya jaankaatii ya obboleetii ya obboleettii ya durboo kee durbittii kee jette ana waggaa 15 taa'ee miti waggaa 30 taa'uu dandeetta jechuudha. Maaliidhaaf jireenya anqaleessa keessa darbee fi jireenya ati hadha keessa darbaa jirtu tokko miti waan ta'eef qaala'insa jireenya irraa ulfaatina jireenya biyya keenya irraa ulfaatina biyya namaa kana irraa dalagaan biyya namaatu hin jirtu jechuu barbaadeeti. Kanaaf habiibti tiyya eega dhufte obsii dalagadhuu siin jedha ijoollee keenya akka amma dhufa hundaaf dhaamse kun. Erga dhuftan obsaa dalagadhaa erga dhuftan irratti obsaa siin jedha nagatti.